Tootessa sagal kuma lamaa fi 24 oduu gaddaa amma nu ga'e qabna daawwattootaaf kabajamtoota Oksijin Miidiyaa Neetwoorkii qondaala ABO kan ta'e Jalbaatee Urgeessaa magaalaa Maqii keessatti ajjeefamuun isaa dhagahameeti jira. Odeeffannoo rifaasisaa guyyaa har'aa qondaala ABO kan ta'e Baatee Urgeessaa ajjeefamuun isaa rifaatuu fi akkasumallee dheekkamsuu jabaa uummata keessatti akka uume maddeen keenya nuuf eeraniiti jiru. Gabaasa arganne irraa akka hubannetti obbo Baatee Urgeessaa galgala keessa magaalaa Maqii keessatti ajjeefamuu isaanii mirkanaa'eeti jira. Obbo Baateen kibxata kaleessa magaalaa Maqiitti hoteela qabatanii keessa waan nama gaddisiisuu fi akkasumallee afaaniin dubbatuu fi gurraan dhagahulleetti namatti hammatu nama tokko rasaasa jahaan ajjeesuun jechuun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kuni gadda baay'ee onnee nama cabsudha. Obbo Baatee Urgeessaa arjummaa fi gootummaa sodaa malee dubbachuu nama qabudha. Ilma Oromoo akkasumas ilma namaa kamiifuu gara laafinna kan qabudha. Rakkataa fi miidhamaa nama dhagahu nama hin feenedha. Kana malees hojii isaa xiyyeeffannaan nama hojjetu akka tures ni dubbatu. Kana malees obbo Baatee Urgeessaa hojii isaa xiyyeeffannaan kan hojjetuu fi oomisha qonnaa dabalatee paapayyaa fi kanneen oomishu irratti bobba'ee nama jiraatudha. Abbaa ijoollee afurii yoo ta'an obbo Baatee Urgeessaa ji'a tokko dura gaazixeessaa lammii biyya Faransaay Antoine Garandoo waliin Finfinneetti hidhamanii wabiidhaan erga gadi lakkifamanii boodas hordoffiin cimaan akka irratti gaggeeffamaa jirus dubbatamaati jira. Antoine Garandii waliin Finfinneetti hidhamanii wabiidhaan erga gadi lakkifamanii booda hordoffiin cimaan irratti godhamaa turu akka beekan kan himan maatiin waraana mootummaatiin ajjeefamuu isaa dubbataniiti jiru. Loltoonni mootummaa ilma Oromoo jabaa adamsanii ajjeesuu jabeessaniiti jiru. Nama hawaasni jaallatu kan ummata isaaf quuqama filanii ajjeesuun waggoota 6 oliif Oromiyaa keessatti taa'anii raawwataa jiranidha. Maatii obbo Baatee Urgeessaatii fi akkasumallee deeggartoota isaatii fi dinqisiifattoota isaa hundumaafuu jajjabina hawwinaaf. Obbo Baatee Urgeessaa du'a isaatu har'a ta'e malee inni kan du'u silaan bara 2015 ture. Bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabamee mana hidhaatti darbatamuudhaan dararaan hamaan mootummaa wayyaanetiin akka irra gahaa ture seenaan isaa ni dubbata. Sana boodanis gaafa hiriira guddichaa Finfinnee irratti 2016 waa'ee maastar pilaaniitiin wal qabatee ilmaan Oromoo qeerroo fi qarreen karaa hidhuudhaan Finfinneetti hattee hidhaa turan mana hidhaatti darbatuudhaan reebichi hamaan irra gaheem obbo Baatee Urgeessaa du'e jedhanii eega darbatanii boodan sa'a dheertuu ture hospitaala keessa eega ture boodan hospitaala keessa guyyaa meeqa buluudhaan rabbiin nabsee itti deebisuudhaan nama har'a eegedham osoo lubbuun harka ilma namaa taate Jalbaatee Urgeessaa bara 2016 du'a ture. Garuu lubbuun harka rabbii waan taateef har'a rasaasa jahaan goonni kun ajjeefameeti jira. Kaayyoo inni irratti ajjeefame inni du'us kaayyoon isaa hin doone. Dhaloonni guyyaa boruu akkasumatti akka itti fufsiisus abdii qabna. Obbo Baatee Urgeessaa nama hayyuu fi gootummaan irraa mul'atudha. Ilmaan Oromoo adamsanii ajjeesuun jabaa Oromoo ukkaamsanii adamsanii ajjeesuun aadaa ta'eeti jira. Biyya keenya keessatti jabaan Oromoo yoomillee biqilee bakka hin gahum. Jalbaatee Urgeessaa nama akka malee saba ofii jaallatudha. Nama kaayyoo ofii dura kaayyoo saba ofii dursee jiraatudha. Kanaaf isa galaafatanii rasaasni har'a isa nyaatte yoomillee ilmaan Oromoo nyaatumaaf teessim. Tokkuma tokkoon ilmaan Oromoo waan nyaatu deemtus ni fakkaatti. Yeroo mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhamu keessatti ilmaan Oromoo haala kanaan adamsamaa ajjeefamuun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota Oksijin Miidiyaa Neetwoorkii qophiin keenya kanarraa hasumarratti kan xumuramu taham. Qophii keenya jalqabaa kaaftanii hanga dhumatti kan nu waliin hordofaa turtan galanni
keessan guddaadha. Oduulee biyya keessa fi biyya alaa guyyaa guyyaan argachuuf warreen peejii Oxygen Media Network jalaan nu hordofaa jirtan illee peejii keenya follow godhuun nu hordofuu hin dagatinaa. Masariitii YouTube Oxygen Media Network irralleetiin kan nu hordofaa jirtan subscribe gochuudhaan guyyaa guyyaan qophiilee keenya kan nu asirratti gadhiifnu fi gama YouTube illeetiin kan nu hordoftan subscribe gochuudhaan maatii chaanala keenya ta'uu hin dagatinaadha. Viidiyoo kanallee yoo dandeessan share gootanii nama hundaan biraan gahuu hin dagatinaa. Qophiileen keenya asumarratti xumuramu qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibanaa.